argitee akka isheen itti barreessitu ilaali kan saamu maal jedhee akka inni deebisaaf jiru. Yaa waaqa ko abbaan argan irratti taphatu onni koo qulqulluudhaan ishee jaalladhe malee maalan isheetti balleessine. Yeroo tokko nuti shamarran dhiira onni qulqulluudhaan nu jaallatu gaafa argan akkasumatti itti taphanna. Na jaallateera eessayyuu hin deeme jennee waan yaannuuf miira akkasiitu nutti dhagahama. Isoo akka obboleessa kootti ofitti dhiyeessee isa waliin jiraachuu malee maalan isitti balleesse akkamittiin haaloo akkasii na ba'a. Yeroo kanatti nama jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee nama gaddisiisa. Anaana teessisanii diraamaa irratti hojjetu. Jireenya koo guutuutti taphatan bara akka nama jirutti nan lakkaa'e. Egaa to'amni kun narratti raawwatamu utuu ani hin beekin wanti kun hundumtuu narratti raawwatameera jechuun fakkaattiin kun namni biraan jira jechuudha. Ani du'eera jechuudha. Hireet akka kanatti hin jaallattu. Jirraati akka obboleessa kootiiti jettee yeroo hundumaa jala fiigdu sun shira akkasii siif qotaa jiru gaa. Tole amma waan tokko qofa na gargaari. Maali? Lamman isaaniiyyuu bakka tokkotti waan meeshaan salphisa. Sana booda maal akka isaan godhan ilaali. Silaasattuun harkaaf harkatti qabamee waan jedhu hin dhabu. Isaan immoo waan akka isaan jedhan ilaali. Sana boodaanis garaa koon kutadha. Akkas gochuu wayyaa? Iyyee kana booda maaltu naafee jedhee abdii godhadha. Lamman isaaniiyyuu maan hin fayyadan. Kun yaada baay'ee gaarii dhagamme. Hamma yoomitti sirratti taphatu. Waan itti hin beeknetti fakkaate hamma yoomitti immoo sirratti fandalalu. Yaada baay'ee ajaa'ibaa fidde. Isan siin jedhee bara. Tole yooma arginurree. Tole boru wal biratti beellamne. Kanarras gaagame tasgabbaa'e. Ay jirra. Albee qara lama qabu gadduseen garamitti gara wallaalee bara. Of na wallaalchistan. Dubbisuudha ka. Dubbisi sanyii kee fixeen jiru. Homaa waan hin taaneef dubbisi. Ani gorseen dadhabee mee ati immoo gorsi? Ani maaliin gorsaan? Akka inni tan boo'in aarsineef ka. Akkasitti illee hin ta'u. Maaliif akkasitti hin ta'u? Kanaafuu aarsuure? Waan abbootiin amantii jedhe tokko na yaadachiifte. Namni araada qabu dhukkubsataadha jedhan. Kutaa qaama keenyaa keessaa iddoon tokko yoo nu dhukkube bakka nu dhukkube sana kan nutti himu sammuu keenyadha. Namni araada qabu immoo sammuu isaadha kan dhukkubu. Harki keenya yookaan miilli keenya yoo nu dhukkube isatu nutti himu. Kanaafuu namni qaamni biraa isaa dhukkubu akkamitti garaachi kee dhukkubatti hin jedhama. Nama araada qabu wallaanuufis fala adda biraa barbaaduu qabda. Maaliif tan bohaarsite jechuun maaliif mataan keessi dhukkubee akka jechuuti. Akkas immoo hin jedhamu. Natti toleeras natti hin tollees. Akkamitti? Akka ishee kanatti irra deddeebitee na gorsuu dhiisuun kee natti toleera. Garuu inni ati paartiin dhukkubsataadha naan jettu sun immoo nan mufachiiseera. Dhukkuballee dhukkubsataadha. Kanallee amanuu qabda. Maalidha? Homa? Lah. Wantoota hundumaa ogummaadhaan qabachuu qabda. Asirratti immoo isin gargaara. Maaliif hangaraatti maallaqa naaf erguudhaan na gargaaraa turte? Maalirraa barbaadda? Amma maaliif na gargaarta? Hangaraatti eenyummaa keessa dhugaa dhoksuun immoo maaliif barbaachise? Har'a oonatti immoo maaliif si barbaachise? Galaana gaafii diriirsite. Isa kam deebisee hin qabne jira. Hunduma isaatiif deebii guutuu akka naaf kennitu barbaada.
Jala. Addunyaan keenya gargar ta'us namni nuti haaloo ba'uudhaaf barbaadu nama tokko. Eenyudha? Hireedha? Har'aaf kana caalaa sitti himuu danda'u. Maaliif? Waan hunduma isaayyuu baruun barbaada. Hin ta'uun siin jedhe hin ta'u. Ela. Madda galii keetii akkan ture hin dhagate. Har'a wal barreera jettee tuffiidhaan akkanatti haasoftuu barbaada. Akkuman kaleessa bilbilaan si yeroon si ajaju tolinaan jettu har'as tolinaan jedhu. Tole. Sababa wanti nuti waan haaraanis ta'eef baruu barbaadeen malee hamaadhaaf miti. Dhiifama. Ta'us har'a sitti nama. Gaafa yeroon isaa ga'e garuu hundumaa sitti nama. Tole. Dhiifama. Sin gaafadha hidheen dagadde. Abbaan kee waa'ee maallaqaa eessaa akka fidisi gaaftee ture miti. Eeyyeen. Maal jettee amansiiftee? Abbaa koo lootariitu naaf baheetiin jedhe. Kanaan si amananiire? Eeyyeen. Kan si ajaa'ibu abbaan koo waan hin jedhuun hundumaa shakkii tokko malee na amana. Abbaa garraamee waa'ee kee irratti gurra biraan qabu jechuudha. Kanan jedhume hiree haaloo bahuudhaaf gammee immoo kan kee gochuudhaaf eenyu fa'aatti dhimma ba'aa jirti. Warreen maqaa barbaadanii fi faayidaa isaanii irra darbuu hin dandeenye kanneen akka firiitiif milkiittiin fayyadamaa ture. Kan si ajaa'ibu isaan walii galuu hin dandeenye. Amma immoo intala jiituu jedhamtu tokkotti fayyadamaa jira. Isaan sun quufaniiru. Milkii fi firii wajjin maaliif walii galuu dadhabde? Wantoota tokko irratti walitti buuniiti. Rakkoon si bira jira ta'aa laata? Osoo maan beekin akkamittiin akkas naan jette. Akkasumatti ilaalee baruu natti nuuffaatu. Gaafa callisee akkasumatti si ilaalu waan namootaan walii gaddeemtu natti fakkaata. Waan hundumatti ariifachuu kee kana dhiise. Yeroo tokko suuta jechuu barbaachisa. Ilaa giifti. Namoota miidhuu yoo barbaadde kallattiidhaan fuulaa fuulatti dhaqanii miti. Tasgabbiidhaan bitaaf mirga ilaalanii sirriitti hubatanii murteessuutu nama barbaachisa. Eeboo harkatti qabatte tokko darbattee ammam deemuu danda'a jettee yaaduutu sirrii jiraata. Eenyuuf eenyu miidhuu danda'a? Carraan inni natti deebi'ee na miidhuu danda'u jiraa? Namoota nani barbaadu akkamitti naa miidhuu danda'a? Atattamaan immoo yeroo dheeraa fudhateeti immoo isa jedhu hundu sirriitti itti yaaddee murteessuu sirrii jiraata. Malee akka ulee dabeessaa argadhe jedhanii hin darbatan. Garuu mee jiituun hoo maal barbaaddi? Maal seeti? Jiituun mucaa Saamsoon jedhamu tokko jaallattee jirti. Maaltu si gammachiisa? Yeroo kee maalitti dabarsuu jaallatta? Jechuun koo anillee yeroo boqonnaa koo ispoortii hojjechuudhaan hin dabarsa. Kanuma? Eeyyeen maal hin ga'u? Jechuun koo barnoota kan jennee fi barnoota hin jaallattu. Kanaaf iyyuu immoo qooddu. Kana jechuun immoo yeroo bal'aa qabdaa jechuudha. Kanaaf yeroo kee amma kana akkamitti ispoortii qofatti dabarsita? Yeroo kee isaan firuu. Fiilmii ilaaluu yookiin muuziqaa dhaggeeffachuu. Baay'ee miti. Garuu yeroo tokko fiilmii yeroon ilaalu baay'ee na bashannansiisa. Maarree guyyaa tokko fiilmii na affeertu? Sin affeeru. Maaliif? Jechuun koo guyyaan tokko gahaa miti. Yeroo hundumaan si affeeruu barbaada. Garuu yeroo boqonnaa kee maaliin dabarsuu barbaadda? Sababiin isaatis akka koo barumsaan jaallattu gati ta'eef. Dura yeroo koo dhugaatii nan dabarsan ture. Garuu yeroo ta'e booddee maal akka ta'e hin beeku inni iyyuu na jibbisiiseera. Kanaaf amma hin dhugdu jechuudha? Amma yeroo naaruu aarii koo jalaa baqachuuf jedheen xiqqoo ishee dhuga malee akka durii sanatti bashannanuuf hin dhugu.
Ani immoo bar in dhugda jedhee si affeeruuf hin ture. Ati immoo yeroo naalu malee hin dhuguu jette. Egaa maal wayyaga? Moo ka'ee sababa wayii barbaadee si aarsee wajjin dhugnure? Si waliin moo jaalalaan hin dhuga malee aarii maaliiti? Kanaaf amma akka duriitti yoon dhugdu ta'e yeroo kee maaliin dabarsitari? Hojiin mana keessaan dhuma jetteetu shamarree yeroo taatu tumati mana keessa naannoftu yeroo si jalaa dhuma. Jira. Gameen garuu maal fakkisti muddeen waa? Akkuma bare sarpiraas nu gochuuf ta'a. Lakki natti hin fakkaatu. Erga inni tekistinaaf godhee booda bilbileef hin ture. Sagaleen isaa sirrii hin ture. Wanti tokko wayii uumamee jira. Egaa maaltu akka maal ta'u walumaan kan ilaallu ta'a. Dhufaa jira miti. Kunoo sii dhufan. Wanti seexanni kun maal isa biraa gooti? Ani hin beeku. Akka wanti tokko jiru keessi kun natti marasin jedheera. Gammi maalidha maal taate? Maalum fakkeessin? Fakkeessuu maali? Waa'ee maalii haasa'aa jirta? Lamman keessaniin iyyuu isin irratti bareera. Diraamaan keessan asuma irratti raawwata. Maal irratti barte? Waa'ee diraamaa maalii haasa'aa jirta? Ati immoo cofi oduu. Isheen jaalallee isaa fakkaatte. Ati immoo hiriyaa isaa fakkaatte waan isin gochaa turan isin irratti barameera. Gammi ammas ishee amante moo? Waan isheen goote osoo beektu ammas deebitee ishee amante? Bilbila keenyatti kenna. Tekstiiwwan kun maalidha? Maaltu isin cufanatti maaka? Hojii kee amma sanarraa yeroo kee waan alaattiif baay'ee galatoomi. Siif yeroo narraa hafeerraa osoo hin taane yeroo na barbaachisurraan siif kenna. Nama jaallataniif yeroo irraa hafaa ta'een kennan. Yeroo ofiisa qaalii ta'e kennuuf malee. Osoo yeroo irraa hafaa koo siif hin kenne maal isaati si ajaa'iba jetteeti. Eeyyeen isallee dhugaa jette. Mootii yeroo ispoortii kee irraa hafee qofaan alaatta. Anillee akkasiin jenne dubbiin micciirii malee firiikoo. Qoosaan jiru bar dhugaa kooti. Fakkeenyaaf utuu ispoortii hojjettuu si arguun barbaadatuun siin jedhee dhiistee hin dhuftaa? Aha maaliifan hin dhufu? Ispoortii tun hojjedhu dhiisee dhufeensi ilaala malee. Galatoomii yeroo kee qaalii sana waan naaf kenniteef. Waan baay'ee si ajaa'ibu fakkeenya tokko na yaadachiiste. Fakkeenya maalii? Nama tokkotu nama tokkoof maallaqa kenne. Namichi inni kenne kenneef jedhe. Inni fudhates fudhadheera jedhe. Isaan lamaan keessaa isa kamtu sirriidha? Lamaan isaaniitiyyuu sirriidha. Eeyyeen kennuu fi fudhachuu jechuun hiika olii faallaa qaba. Jechuun nama tokkoof kennuu isa kaaniif immoo fudhachuu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma ati jette lamaan isaaniiyyuu sirriidha. Wanta ammaa soofii waliin maaltu walitti fidame? Yeroo ani siif kenne osoo itti hin fudhanne ta'ee kan nama tokko qofa ta'a ture. Kanaafiyyuu kan ani siif kennu kan ati fudhattus kan kee waliin walqixa ta'uu qaba. Fakkeenya ajaa'ibaati. Akkuma siin jedhe egaa ana akaakayyuu koo bukkeetti hin guddadhe. Innis fakkeenya baay'ee natti mana guddise. Maarree akaakayyuun kee shamarree jaallattee tokko akkamitti kunuunsa akka qabdu siin barsiisne? Natti meera malee. Maal siin jedhan? Siin jaalladha bareedduu. Kana caalaa fakkeenya ittiin si ibsuun qabu. Hello. Jara dubbadhaa ka maal tafaan sin cufa?
maal jedhanii dubbatu raajiin isaanii yoo gadi beeraa fi. Isaanillee nurratti hin beekamu jedhanii waan garaa isaanii gochaa ba'an. Kanuma ammoo mana isheetti yeroo wal fudhattanii galtanii waan akkasii gootan xiqqoo ishee isinitti ulfaatu sammuun keessan garuu akkamitti yaada isiniin. Amma kan afaan keessan kan akkasiin ukkaamamu isa dura dursitanii waan kanatti yaaddan turtanii? Turime maalan sitti balleesse? Anarraa maal dhabdeeti? Ati immoo hiriyaa koo fakkaattee jaalallee kootti siqxee waan akkasii gaafa gootu xiqqoo malee hin qaanoftu? Gammee kun waan isheen qindeessiteedha malee sadhugaan siin jedhasiif kakachuu nan danda'a. Waa'ee tekstii kanaa waan hin beeku tokko hin qabu. Jiraanis immoo akka inni hin beekne sirriitti hin beeku. Naa malee ija jabeettee akkamiiti kun? Si amannees immoo kunoo waan ta'aa jiru argineera. Gammee kottu adeemne. Ture yeroo tokko. Isa dura yeroo dhumaaf waan tokkotti himuun barbaada. Maal? Tokko, lama, sadi. Ture firee akkamittiin akkas goota? Ifama naaf godhi Gammee. Namni gamallee isaan ifama namaaf hin goosifnee hojjedheera. Garuu sinaaf wayya jedheen yoon hireetti meena nu battu jedheen sitti. Ilaa Gammee dhugaa dubbachuuf giiftiin dagatteetti. Garuu immoo yeroo sanatti aaree waan hin tureef milkii taasise. Tarii milkiin deebisee yoo giiftiitti mee yaadatte ammoo walis hin dhabsiisti jedhee baay'ee sodaadheera. Naamanii dhugaa jirraa fireen tekstii waliif barreessan tokko iyyuu qaban. Hunduma isaa iyyuu godhe. Kanas immoo faayidaa mataa kootiif jedhee waan giiftiin na ajajjee godhe. Kan isaa kanuma. Maaloo naaf dhiisi Gammee ifama naaf godhe. Beeka akkan balleessaa dhiifama namaaf hin goosisne balleessa. Garuu immoo dhiifama naaf godhe. Jaalalaa fi hiriyyummaa keessan gidduu akkan galee yeroo yaadadhu riba keessaa weera maaloo dhiifama naaf godhe. Gammee na amani gaabbiin na ajjeesuuf jireenya koo keessatti akkasitti gaabbee hin beeku. Dhiifama naaf godhe. Yoo xiqqaatellee dhiifama naaf godhiitii xiqqoo ishee sammuun koo haa boqotu. Tole rakkoon qabu. Kanarraan boo'i. Baga giiftiin utuu hin dhaga'iin dursitee natti himte. Giiftiin utuu dhageesse immoo rakkoo biraa fidde. Guddaa galatoom kun guddummaa kee mul'isa. Tole dhiisi kanarraan boo'i. Yoo dandeesse waan tokkoon si kadhata. Maalidhaan? Maali yoo dandeesse hireetti ni dhugaan siin jedhana jibbite. Tole ittiin himu tasgabbaa'e. Wanti cabdinoon kun nama akkamitti isheen maaloo? Firii moo giiftiin? Giiftidha malee garuu lamaa isaaniitu tokkuma. Yoo ta'e iyyuu firiin garaa gadduu fi miira gaabbii qabdi. Erga bakka garaa ofii gaanii gadduu maal namaaf godha? Hiikaa maal qaba? Waan tokko hin qabu. Ituu firiin gaabbitee dhuftee natti himuu baatteetti teetii anis dogoggoruun koon oolu ture. Kun immoo kan hin taaneef sababa firiin natti himteefidha. Namni kamiyyuu dogoggoruu danda'a. Garuu immoo dogoggora isaa beekee dhiifama gaafachuun immoo waan guddaadha. Maali ati firiinis dhiifama naaf gootanitti miti? Ayyee isallee dhugaa keeti. Dhiifamni firii immoo dhiifama kamiin oliiti. Dogoggorrii lammaffaa akka uumamne gooteetti. Tole erga jettee haa ta'u. Amma maal yaadde? Homa? Yeroo jettu. Callisee waan giiftiin gootu laalee isa booda murteessina. Tole erga jettee. Maaloo garuu jirraa wanta kana keessaa firiin harka akka qabdu akka hireetti hin himne. Kun dhuma isaanii ta'a. Dhuma isaanii? Hoo ta'e yoo inuma hireen ni boqatti. Hiriyaan akka soomaa namaaf hin gootu. Ahaa. Waan meeqa sitti himu? Asumatti himu? Tole siin jedhee miti naan dhiphisiin.
Nuun adda baasuuf jettee fageenya amma kana deemtaati. Tureeti nama akkamiiti? Ilaamee giftoo. Shirri kun hundi hojii kee ta'u gammeen dursee bareera. Ilaani kan kee ta'uu kanan danda'u waan ati hiree wajjin adda na baasteef utuu hin taane yoon ofii koo si jaalladheedha. Ture akkamitti kun siif hin galu? Ilaamee giftoo. Gaafa ati shiraa fi dubbiidhaan digirii baattee dhuftu gammeen immoo ogummaadhaan PhD baate seeqa. Bara baraan jireenya kee irratti jallina qofa. Jallina malee waan beektu hin qabdu ati. Mee nutti mimi. Jireenya kee keessatti guyyaa tokko wanti ati gaarii goote tokko jira jedhi dubbadhu hin jiru. Ni yaadatta anaaf si gidduutti homtuu uumamu jedhee gaafan sitti himu sana. Wanta hundumaa yeroodhaaf dhiisna jettee turte. Kunoo yeroon immoo eenyummaa keessa sirrii natti agarsiiseera. Abshir bareeddu ko. Waan isheen fidduun ilaala jedheeni malee dhugaa isaa sirriitti beeka. Garuu akkamitti teekstii kana qindeessite? Isheedhuma kaa. Wanti hundumtuu sirriitti jira bara. Lakkoofsa keenyaanidhaan kan teekstichi argamee jiru. Jechuun kun akkamitti ta'uu danda'e? Ahaa, yeroo teeknooloojiin akkas babal'atetti wanta kana gochuun baay'ee salphaadha bara. Dokter Iba beramal kot? Dokter Iba nama sin jechaa jirtan ganan tasumaan. Hin sobiin waan hundaa bira geenyee jirra. Dhugaa kooti maqaa kanarra malee dhaga'een beeku. Eenyudha Dokter Iba? Dokter Iba akka nama hin beekne hin ta'in. Nama akkasii tasumaan. Tarii nama walii walitti isinitti fakkaatee ta'uu danda'a. Nuti qaama nageenyaati. Waan hundumaa hin beekne. Dhugaa jiru nutti. Kanan gootu taanan shororkeessaa waliin hojjechuuf mana adabaatti darbatamna. Shororkeessaa waliin. Dokter Iba shororkeessaa maadha. Shororkeessaa waliin hojjechuun immoo akka nama adabsiisu beektu. Haaluma dhiisaa nama jettan kana beeku. Amma carraan ati qabdu dhugaa jiru dubbachuu qofa. Dhugaa isaa yoo nutti himte immoo shororkeessaa waliin hojjechuu irra qaama nageenyaa waliin hojjechuun ni ta'a. Kanaafis ati gara mana keetti nagaa dhangala. Kan hin taane tanuun akka waan hin taane gooluuf hin barbaachisa bitaa jechuudha. Dhugaa jiru sinitti beeku. Tarii nama walii walitti isinitti fakkaatee ta'uu danda'a. Maaloo waan ani nama nagaadha. Wanta isin jechaa jirtan kana numaan beeku. Osoon dhahee cabsee qaama yeroo sun taasisin dhugaa jiru baasa. Maallaqa siif kaffalee moo obboleettii keen siif yaala jedheeti? Natti himi. Dhugaa waaqayyooti. Obboleettiin koo aduutu nama isin jettan kana. Tasumaan beeku. Carraa haadha kootiif abbaa kootiif kenni naaf haa kennu. Maaloo na dhiisaa. Gadhiisa. Qormaata kee darbite. Deemuu dandeenya. Waan irratti barreera Dokter Eebba. Sasiinsi qaare tanaanis nama horooti. Malee anatu waan tisiisa kana lamaan sodaata.
Baay'ee nama ajaa'iba. Maaliif? Ati garuu dhuguma sitti fakkaatee ture moo? Iyyee baay'ee rifadhee ture. Namni baral tokko gowwoomfama. Akkamittiin meeshaa amanee siinsi muufachiisuu danda'a? Akka inni itti yaaduuf illee yeroo nuuf hin kennine. Sana irratti immoo teekistichi isa dhugaa fakkaata. Mee gaafa yaaddu jaalalleen koo anarraa maal dhabdee nama biraa hawwitee ergaa barreeffamaa akkasii olii barreessiti jedheensi shakka? Dogoggoran kana dura hojjedheeyyuu gaafa yaadu baay'ee na ajaa'iba. Ati ogeettii jaalalaa fi amanamtuudha. Yoomiyyuu taanaan dhiira biraatti sin shakku. Amma kanatti waan na amanteef galatamu. Ani waan si amaneef tun taane ati waan amanamtu naa taateefidha. Baay'een si jaalladha. Yoomiyyuu taanaan si dhabuun barbaadu. Dorgommiin keenya marsaa shanaffaa kan dhumaa haala ho'aa ta'een jalqabeera. Dorgomtoonni sadan kunneenis injifannoo dhumaatiif qophaa'aniiru. Marsaa kana keessatti hiree giiftii gumii keessaa eenyu akka injifatu adda kan baasnu ta'a. Maarree gootota kanaa faamiliin hin barbaachisu? Seera dorgommichaa irra deebiidhaan si yaadachiisuuf marsaan kun baay'ee waan ulfaatuuf morkattoonni keenya deeggarsa barataa gaafachuun akkuma jirtu ta'ee mallattoo gaafachuu ni dandeessu. Garuu immoo akeektuu tokko qofadha. Ifadha miti? Baay'ee gaariidha. Kanaaf gaafii keenya jalqabaatiin hiree irraa kan eegallu ta'a. Hiree sirriitti dhaggeeffadhu. Gaafichis biyyoota walaloo faaruu biyyaalessaa hin qabne lama maqaa dha'i. Walaloo kan hin qabne jechuun faaruun biyyaalessaa isaanii yeedaloo qofa kan ta'e lachuu maqaa dha'i. Hiree yeroon kee dhumaa jira. Hin beektu yookiin immoo deebichatti namanne taanaan barattoota keessaa akkasii deeggaran yookiin immoo mallattoo akkasii ilaalluuf gaafachuu ni dandeessa. Tole, mallattoo naaf kennu. Jabaadhu marsaa dhumaa waan ta'eef akka ulfaatu beekamadha. Mallattichis biyyoonni lamaan isaaniiyyuu Awurooppaa keessadha. Ispeeniif San Maariinoo. Deebifteetti Ispeenii fi San Maariinoo. Dorgommii sana qofuuf makadde. Ariitiidhaan kan na barbaadde kana natti himuufi. Siif hin qabne taadhisi. Bara nan taane jechuun bara dhufu ta'uu jechuun miti. Bara dhufu tariitti siin milkaa'uu danda'a. Namichoo dhimma si fayyaduufan si barbaade waan naan jettee kan dhufe malee araada nama hin beekne waliin kaaffee taa'uu hin qabu. Natti himta taanaan natti himu. Kanaan ala nan deemu. Durba aartuu fi xiqqeeffattu natti tolti. Kaayyoo ishii galmaan ga'uuf amma dhumaatti waan deemtuuf. Carraa isa dhumaan siif kenna. Natti himta taanaan natti himi. Kanaan ala nan deema. Beekamtammoo taanaan irra caalaatti si jaallachuu qooti. Ati yeroo qabu. Saamsoon harka kee keessa galfachuu barbaaddu? Nama baay'ee jaallattu. Umurii kee guutuu kan laatteef. Inni immoo sin barbaadu jedhee kabajallee kan si dhoowwate. Gabbarsa giiftiin alatti ofii keetii harka kee galfachuu barbaaddu? Eebbaan jedhama. Dooktar Eebbaa.
Jeneraalota Xaaliyaanii lamaan gidduutti jechuunis yeroo waraanni siivilii Jeneraal Maarkoonii fi Oktaaviyoo gidduutti gaggeeffamaa ture waraanichi akka babal'atuuf mootiin Afrikaa gahee guddaa taphatte. Mootittiin kun lammii biyya kamiiti? Mootii biyya kamii turte? Barichi bara kam ture? Kunis baay'ee salphaadha. Dhaloota Kiristoosiin dura bara 31 ture. Mootittiinis Kiliyoopaatiraa jedhamti. Isheenis Gibxiin yookaan Ijiptiin bulchaa turte. Giiftiin seenaa Itoophiyaa keessatti heerri yeroo meeqa raggaasifame? Barri isaanis yoom ture? Heeronni kan isaan raggaasifaman yeroo 4 yeroo ta'u inni jalqabaa bara 1931, inni lammaffaa bara 1955, inni sadaffaan bara 1987, inni afuraffaan immoo bara 1995 dha. Hiree dubartii yeroo jalqabaaf akka addunyaatti muummee ministeeraa taate eenyudha? Muummee biyya kamii turte? Bara kam muudamte? Maqaan ishee Sirimaavuu Bandaaraayik jedhamti. Muummee biyya Sri Lankaa turte. Kan isheen muudamte immoo bara 1960 dha. Gumi mata duree viidiyoo yeroo jalqabaaf YouTube irratti fe'ame maal jedhama? Maqaan nama viidiyoo sana upload godhe maal jedhama? Dheerinni viidiyoo sanaas hammami? Kunis baay'ee salphaadha. Mata dureen isaa Mii Atzazuu jedhama. Maqaan isaas yookiin maqaan namicha upload godhe Jaawid Kaariim jedhama. Dheerinni isaa immoo sekondii 19 ture. Giiftii baay'ee sodaatamti. Mana barumsaatti illee baay'ee sodaatamti miti. Eeyyeen hundumatu ishee sodaata. Maaliif? Isheen waan barbaadde gochuu dandeessi. Waan yaaddee tokko osoo hin godhin haftee hin beektu. Humnaanis ta'uu waan barbaadde ni gooti. Akka isheen akkas taatuu fi akka sodaatamtu kan godhe yaada. Akkamitti? Giiftii waan barbaaddu maallaqaan kan gootu. Nama qacartee reebsiftee yookiin waan barbaaddu hundumaa gochuu kan dandeessu humna maallaqaati. Maallaqa hin qabdu taanaan waan tokko hin gootu. Akkuma keessan nama homaa waa tokko gochuu hin dandeenye. Inni illee dhugaadha. Hunda keenya kan akkas nu gootu nuuf kaffaltee miti. Isaan siin jedhe bar. Giiftiin barattuudha. Maallaqa eessaa fidde? Isheen maallaqa? Eeyyeen. Anatu ergaafii ture. Kana hunduma isaa dudduuba kan jiru ana Dooktar Eebbaa ture. Ajaa'iba. Amma waan sitti mee akka ajaa'ibsiifattuuf miti. Akka ishee cimtuu fi sodaatamtu ta'uu barbaadda? Eeyyeen nan barbaada. Yala. Maallaqa yoo qabaatte Saamsooniin mitiitii abbaa barbaadde harka kee keessa galchuu dandeessa. Yeroo ati waan barbaaddu argachuudhaaf deemtu immoo namoota gufuus ta'an akkamitti of fuulduraa oofuu akka dandeessu giiftii irraa baratteetta. Eeyyeen sirriitti baradheera. Tole. Egaa akkas ta'ee akka giiftii akka taatu otoo hin taane akka ishee caaltu akka taatu si gochuu nan danda'a. Dhugaa? Eeyya. Oolmaa koo kanaaf immoo waan sirraa barbaadu hin qabu. Garuu jalqaba immoo amanamummaa kee baruu hin qaba. Rakkoo hin qabu. Isaaf hin yaadda'in. Maal akka barbaadu qofa natti himi. Giiftiin addunyaa kanarraa biyyi magaalaa guddoo hin qabne jirti. Biyyi kun eenyudha? Eessatti argamti? Naawuruu jedhamti odola Atlaantik keessatti argamti. Nan gadda giifti gaafichaan deebisa. Mallattoo gaafachuu ni dandeessa turte garuu hin gaafanne kallattumaan yaaltee dhabde. Kun immoo marsaa dhumaa waan ta'eef nutis carraa dhumaa sii kennuu hin dandeenye. Deebiin isaa Naawuruudha isa sirrii jette. Garuu bakki itti argamu odola Atlaantik utuu hin taane odola Paasifiikidha. Naawuruun odola Paasifiikitti argamti. Kanaafuu giiftii carraan jiru hiree fi gumii gidduuttidha. Lamaan isaanii yoo dogongoran itti fufta. Kanan ta'u taanaan garuu ati hin gaggeeffamtaa jechuudha.
Kan itti aanu amma hireedha. Hiree sirriitti dhaggeeffadhu. Itoophiyaan hambaaleewwan seenaa hedduu yuuniskoo irratti galmeessiteetti. Hambaa seenaa ishee yeroo jalqabaaf galmeessite maalidha? Barri isaa bara kam? Paarkii biyyoolessaa kaabaa fi Laallibalaa galmeessifte. Lamaan isaaniiyyuu bara tokko keessa. Jechuun bara 1978 keessa. Eeyyee sirriitti deebisteetti. Egaa amma giiftiin haala nama gaddisiisuun dorgommii kana keessa gaggeeffamteetti. Gaafii itti aanu gumiin kan deebisu taanaan wal morkiin hiree fi gumii gidduutti kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Yoo inni hin deebisne ta'e immoo hireetu injifataa jechuudha. Maal qabatu deebisuu baate? Anis akkasuma jechaa jira garuu gumii waan ta'eef waan tokko hin dogoggora jettee yaadin. Innillee dhugaa keedha. Gumii qophoofteettaa gaafii baay'ee murteessaa ta'edha. Eeyyee qophii. Kun gaafii baay'ee ulfaatu waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhu. Gaafichis dubartii yeroo jalqabaaf hawaarra qubatte eenyu? Yeroo hawaarra qubattus umuriin ishee meeqa ture? Gumii yeroon kee dhumaa jira yaali. Callisaa haasawuun hin danda'amu. Callisaatti dhaggeeffata. Sekendii 10tu si hafe. Yoon deebistu ta'e mallattoo si kennuu hin danda'a. Maali qaxalee sitti ulfaate yaalika. An kana namanu. Gumiin an gadda yeroon kee dhumeera. Wal dorgommii gaafiif deebii bara kanaa hiree mo'atteetti. Hiree baga gammadde. Galatoom. Umuriin ishee meeqa kan jedhu? Lammii biyya Raashiyaati. Umuriin ishee waggaa 26. Maqaan ishee Vaalantiinaa Tiriyaakoobii jedhamti. Kun gaaffii baay'ee salphaadha. Inumaayyuu Juun 16 bara 1963 kan isheen hawaarra qubatte.